Meerii fi Daaniin Hermeellaa mana ishee dhaqanii jireenya Abrashii fi Roottaa gidduudhaa bahee ammayyuu Roottaa fi Abrash baay'ee wal jaalatu. Nama wal jaalatu gidduudhaa maal fuutaa? Tidaarii nama tokko gidduudhaa maal fuutaa? Maaliif jireenya kee hin jiraanne? Isaanii osoo wal jaalachuu baatanii, osoo wal barbaaduu baatanii daa'imti lammaffaan kunii hin uumamu ture. Kanaafuu moo'ituu jireenya kee jiraadhu. Jireenya isaanii gidduudhaa bahii. Innaan moo'ituu suuricha Abrashii Hermeellaa girgiddaa irratti argitee Meeriin jechuudha. Kana gadi fuute kan maal ta'uu abbaa manaa nama tokkoo asirratti laxxaftattee suuraa minaamina jalaa gadi fuffuute jechuudha. Hanga burtukaala mana keessatti kaasii godhanii taphachuutti ga'anii jechuudha. Innaa itti osoo niminis immoo gara mana dhufan jechuudha. Hermeellaan baay'ee rifatteetti. Garuu narraa bahaa poolisiittan dawwalaa minaamin jette jechuudha Hermeellaanii. Innaa kanaafuu moo'ituu nama daa'ima qabuu fi nama haadha manaa nama jireenya isaa jiraachaa jiru gidduudhaa bahii jireenya qulqulluu haa jiraatanii jireenya bu'aa bahii baay'eetti dabarsanidha gaa'elli isaanii. Kanaafuu jireenya isaanii gidduudhaa bahii akka waan dhiirri Abrash bichaa hin jirretti maaliif assaabdee? Kanaafuu jireenya isaanii gidduu bahii jetteeni jedhaniini lachuu jechuudha. Innaa nagaalleen irraanfannee nagaaf jaalalli waaqayyoo siniif haa baay'atu. Anis jira galata waaqayyoo. Nagaan na bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kanammoo laayikii, sabskiraayib, sheer gochuu hin irraanfatina. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Warroonni na jajjabeessaa jirtan baay'ee kabajamaan isiniin jedha. Innaa sanirraa kan hafe Abrashii fi Roottaa jidduudhaa jireenya isaanii gidduudhaa bahii jireenya kee jiraadhu. Jireenya nama tokkoo maaliif balleessitaa? Jireenya nama tokkoo maaliif jeeqxaa? Bu'aa wanta siif hin qabne maaliif keessa turtaa? Maaliif yeroo kee gubdaa? Ammayyuu taanaan ati yeroo keetti taphachaa jirtaa? Ammayyuu taanaan Abrash sitti fayyadamaa jira. Inni sitti bashannanuufi malee yookaan dibbirtii sitti ba'uufi malee Abrashiin ammayyuu si jaallatee miti. Abrashiin Roottaa jibbii osoo hin taane miira hillikii keessa jira. Kanaafuu immoo miira kana keessa bahuun isaanii nafuu Abrashii fi Roottaa walitti deebi'uun isaanii nafuu ati kana caalaa miidhamtaa, kana caalaa yeroon keessarraa gubataa deema malee wanti si siqu hin jiru. Kanaafuu jireenya mataa keetii jiraadhu. Jireenya jara lamaanii gidduudhaa bahii jedhaniin jechuudha. Innaa san duratti Hermeellaa osoo itti nimeen bilbila kaasuu dinnaan kan gara manaa dhufanii. Mana dhufnaan illee Hermeellaan rifattee jirti. Maaliif dhuftanii? Maalinni jetteeni? Akkamittiin mana dirasii dhuftanii jetteeni? Garuu zawu jettee ol seente jechuudha. Barri minaamina dhankaa wanti hin jenne jechuun seen hin jenne jechuu barbaadeni. Innaa mana namaa akkamittiin zawu jedhanii ol seenanii narraa gadi bahii poolisii yaama yookaan xabbaqaa yaamiin yookaan zabinyaa yookaan xabbaqaa kan jedhamu san isa yaamiin ofirraa si baasaa gadi bahaa narraayii mana koo dhufuu mirga hin qabdanii isin nuufi isinii nageenya maal walitti qabnaa mana koo dhuftanii bilbila isin jalaa kaasuu dide immoo sababa isin mana dhuftaniif hin qabdanii kanaafuu narraa bahaa jetteeni. Innaa nu dhufne garuu mana kee dhufuu barbaanne osoo hin taane dhimmicha immoo sitti himna. Kanaafuu moo'ituu waraqaa kana ilaalettee waraqaatti kennite jechuudha. Waraqaa Roottaan har'a Abrashitti agarsiiste san jechuudha. Innaa isatti agarsiifnanii maalan godha re'anii kanammoo kanatti kanan amanuu miti. Ammayyuu sobdanii jechuun Roottaan ulfooftayyuu daa'imti kan Abrashii miti jettee. Hindi akkasin jedhamu jetteen akkasin jettu jetteen. Roottaadhaa barii obboleettii gootii barii. Roottaan moo'ituu namni Roottaadhaa barii. Roottaan immoo kan irra jennee karakkarri holminuufi nama akkasiiti miti Roottaan jetteen jechuudha. Daaniinis akkasuma. Innaa Daaniin burtukaana gara si'as fidee burtukaanicha wantiin irraa fuute jechuudha. Meeriin akka kaasii lafatti gad dhodhoofte ilaalti jechuudha. Hermeellaa dhaarsuudhaaf wanta nyaatamu akkasiin ta'an hin godhamu jechuudha. Bakka sanitti taasiftee jirtu biifti. Innaa sanirraa kan hafe suuraa mana keessa lallaaltee suuraa minaamina buustee kana faana ijaarsa abbaa tokkoo manatti walaxxifattu sin dabbaru. Ijaarsa namaati miti ijaarsa kootiitti Meeriin Hermeellaan illee jechuudha. Innaa jarri lachuu jarri sadeenuu wal qabdee jirti jechuudha. Irra gabaabatti kanan filadhu jechuudha. Odoo Hermeellaan jireenya nama kanaa keessaa baate dhuguma Abrashii Roottaan ulfoofte taate fi daa'imti kan Abrash ta'e jireenya ofiitti
deebi'anii kana booda hunduu jiru waan jiru arganii jiran roottan illee oduun namaa guuruu naga nama miidhuu argitee jirti waan ta'eef hundi isaanii tasgabbaa'anii jiraatan jedhee yaada jechuudha. Abrash illee hanga roottaa arsuu dheef dubartii bira deemee hanga miidhame yookaan immoo hanga sababa roottanuu haa miitume roottanuu miite yoo jenne roottaa sababa inni nama biraa bira deemen kana hunda raawwatu wal agarsiisanii jiran jarri lachuu waan ta'eef jechuudha. Annaa sanirraan kana fee jireenya jara lamaanii gidduudha baay'atteen Hermeellaan eenyuun Meeriin ijatti babaaste hin ba'u jetteen hin ba'u isinii irri Abrashin malee hin jiru jettanii Meeriin jechuudha. Si malee kan akka dhiirri Abrashin malee hin jirre dhiira biraa biraan deemu maaliif kan namni gaa'ela diige tokko kan biraa fuudhuu hin danda'u jedhe gaa'ela irraa buusanii gaa'ilaan hin jirani nama gaa'ilaan hin jirre immoo abbaa barbaade jaaladhee wajjin jiraachuu mirga qaba innis immoo ergasiin jaaladha sin barbaadanaan jedhee booda isinii akkana wajjin jiraadhu isa wajjin jiraadhu jechuu mirga qabdan kanaafuu jaalatee barbaadeeti dhufe filannoo isaati filannoo isaanii immoo sin akkana filannoo isaa immoo sin akkas ta'ii akkana ta'ii jechuu hin dandeessan inni immoo sababa na filatee fi takka nama jaalala sina siraatan kennuuf nama kabaja qabuuf nama bakka ishiinillee xiqqoo ishee fakkaabadde jechuun gurraa goote jechuudha. Nama kabaja qabu guddaa uumammaa kootirraa nama kabaja namaaf qabu nama eenyuun jechuu barbaadde roottan jechuu barbaaddetti lakka roottan osoo hin taane of ibsuun barbaadette of ibsuun barbaade wanti kennuuf nu ilaallatu waa'een kennu nu ilaallatu. Anna haala sassaniini kana caalaa siif moo wanti amanamaa maayini waraqaa kana caalaa jedhan maal argattan mati jireenya isaanii keessaa tokkottu kana maal argattaa jireenya kee maaf hin jiraanne Abrash immoo oduu roottaa jaalachuu baate oduu roottaa barbaaduu baate daa'imti lammaffaan hin dhufu sababbiin daa'imti lammaffaan dhufe waan wal jaalatanii waan wal barbaadaniif malee daa'imti lammaffaan dhufuu hin danda'u. Ishee amma isa deeme daa'iman laala jedhee deeme ammayyuu daa'iman laala jedhee deeme yeroo akkamii akka dabarsan ni beekta isin kana haasa'uu dhuftanii isin ilaallatu minaamin ኧረ በስመ አብ haala saniin akkas walitti tatta'u jechuudha akkas walitti tatta'u hundumaafuyyuu wantoonni isaan gochaa jiranii namaaf hin galu Hermeellaa bira maaltu dhufu maaliif barbaachise abbaan daa'imaa Abrash garuu ana bira dhufuun keessan maaliif barbaachise jettee ni gaafatte jechuudha Hermeellaan anaa miti Abrashin roottaa ni jaalattaa Hermeellaan barbaaddu daa'imti lammaffaan kun keeti kanaafuu moo'itu roottatti deebi'ii daa'ima kee waliin guddifadhu jireenya Hermeellaa kee keessaa jireenya Hermeellaa jireenya kee keessaa baasiti roottaa waliin jiraadhu jettanii Abrash tole jedhe taana ani jireenya keessan baha isaan jechuu qabdan malee anaan jechuu maaltu sin barbaachise ati Abrashii fi roottan akka walitti hin deebine ilaalta ati garuu jireenya isaanii keessa fagaadhu bahanarraa itti akkasitti wal ifachaa hin boossattanii Meeriin jechuudha yaadattee baate ni boossaa guyyaa tokko akka boossuu jirtettee ni biraa deemte haala saniin viidiyoo dhumaatee jechuudha hanga viidiyoo biraatti deemutti immoo nagaan naaf tura baay baay.